Anuu jimaa kana akkana jennee harargee jimaa jibbisiifna hin dandeessan dura isin farshoo fi zinaa dhiisa. Waan rabbi haraam godhe quraana keessa dubbate farshoo fi zinaa rabbiin haraam godhe. Harargeeni beeytanii maaliifin sinitti himaa durirraa kaasee ilaa har'aa ka jiraan nuntu jimaa tabaa fi qoosaan seenaa kuni dhimma lubbuuti. Har'a mootummaan Itoophiyaa ittiin qaanfachuu fi as garagaltee jimaan halaali haraami jinni keessa seenurra Ameerikaa usilaa gorsitee juusaa fi kabiratti akka gurguramu godhuu qabdi. Naggaadeen ifquba qabdu jechuudha. Bakka raftetti rabbi isaan bisu ta'a beeku. Masgiinni fooqiin dhedheertuu fooqiin kudhan diidam ta'u dheeratu tun hargee keessatti jima gurguree akka jaara hawaasni kun. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yooyyaa harka fuune hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraa Ooroo TV akkam akkam waliin jechaa nagee ol gaafachaa yaada keessan koomantii jalan nu gumaachaa kan maatii keenyan tahin subscribe like godhu hin dagatina isiniin jenna obboleeyyan kiyya lammii gaachana waan ta'eef arraan tana waa'ee jimaatiin xiqqoomee hasaasaa guurii gurraa baasaa qalbiin na caqasaa kan jimaatu gowwaa mataa darsaa if kabajii taa'e mataan sirraa qaarsaa jette Oromoon. Namni xiyya dha'uun beene ifidhoo jette duraanuu. Kanaafuu namni jimaatu tan jimaarra dhaabbadhe isiniin jenna asuma yaada keenya dabarfachaa. Akkanaati obboleeyyan keenya kan jimaan safaatan jimaarra if qusadhaa. Jimaan aadaa Oromoo waan ta'eef Oromoo fi jimaa adda baasuu abadan gonkuma waan hin dandeenyeef if kabajaa nurraa tattaa waan hayyoonni keenya asirratti haasoosu qalbiin dhageeffadhaa hordoftoota keenya hamma xumuraatti nu faana turan afeerraa teenya sheer waliin godhaa bikka hundaan nu ga'a hadaraa bikka hundaan nu ga'a gurra namayyuu aseentu jimaan tuqaan ta'u jimaan jiru Oromooti jaalattanuu jibbitanuu hadara isin jenna sheer nu godhaa waliin ga'a. Intala kana agartaniidha. Ijaabni isin uffatamuun kajimaati. Amma kun ijaaba haraam uffattee man taate tun. Ani gaafaan odoo intala tana hin geenyeen daa'imummarraa maallaqa jimaati ha gurguranii daftaraan naa bitan. Bunaa ol hundaa ol doolaara biyya kana qabiitu jima. Jimaan qabeenya keenya hanga namni qabu jirutti ni gurguranna waan fedhan haa bitanii. Jimaan haraamii miti. Ameerikaan irra ashiishaa'u halaal gooteeti nagadatu jirti jechuudha. Baay'ee jimaa dubbachuun nuuf dhimma lubbuudhaati. Mootummaan rakkoo tana callisuun nuuf hawwuudha kufaati. Hawaasni kun haruma nagayaatiin isin gaafate gaafii ilaa har'aa callistanii nu laaluun keessan kunoo meemaafi harargeeni beeytanii maaliifin sinitti himaa durirraa kaasee ilaa har'aa ka jiraan nuntu jimaa. Mootummaan addunyaa guutuun dhiisa hojii dantaa isaati malee irra dumna hanga meesha khilaash fudhannee qabsaa'uu takkatti namni jilaa kana namni jimaa kana jedhu. Yoo khilaash fudhannee qabsaa'uu nu barbaachise ni qabsoo hin harargeen jimaa kanaaf akkasitti isinii galuu qaba jalaa hafuun teenyu. Tabaa fi qoosaan seenaa kuni dhimma lubbuuti cimaa. Afin hawaasa kanaa har'aa miti bubbulee rakkina ummata kanaa irraa maan banne hulee karaa nagayaa wayya booruu nutti hin fidina hawaasa calliftanii beelaf hin saaxilina. Qaamni dhimmi ilaallatu lakkii of hin dagatin amaana sirra jira daddafaa irraa kaasaa waan itti tahe shira. Kitaaba maallaqa jimaatiin naa bitan. Sheekan gurguddaan shee Adam Tuulaa gaafa qaraatii dhaqu jima gurguratee dhaqe. Mi'us haraaminaa tanarra yoo walii galle dila masgiida harargee Itoophiyaa keessa masgiida qabaachuun takkaffaadha harargeeni ni diina masgiida kana. Kanaaf ni dhumnaanu qamadiin hin jirtu albuun hin jirtu jimaa jiraami. Jimaa kana bal'ifnee dhaabbanneeti gurgurra chaayinallee qabuu barsiifne. Waan feetan fiddan malee harka kanaan quraana qabanne harka kanaan jimaa qabannee qabsoofne nuti. Wareegama lubbuu kafaloo barbaades khilaash fudhannee qabsaa'uu teenya jimaa rakkoon jimaa kanaa yoo hiikkachuu baatte akkasin nu hubadha. Kanaafuu rakkatinaa nuu jimaa kana akkana jennee harargee jimaa jibbisiifna hin dandeessan dura isin farshoo fi zinaa dhiisa.
hawaasa rakkinarraa garaansaa dhabe ciisa kana ati teessee ilaaluun kee meesuma gammachiisa yooniif hawaasaaf yaaddan rakkina ummata kanaa daddafaa irraa fura gufuu gabayaa teenyaa kaasuu qabdan nu dura nama dur qabeenya qabu kayoo ilaalte quufaa Obboleeyyan Islaamaa laal lallabbiin ammaan tana akka silaa nuti laaftutti lallabnu tun ganamaan rakkoo uumamuu deemtu garree nuti lallabne tun namni hundi arguuf ta'a. Rakkoon Harargeedhaa ammaan tana balaan isin barbaaddan san buute warri balaa gammadu yoo jiraate. har'a waan jaartii kennu hiichaan qabu mashruufa qotee bulaan rakkate ilmaan isaa nyaata dhabee haadha dhiiratu boo'e abdii familiin cabee waan isaan hojjetantu gabaya gatii dhabe kanaa garaa nu gubee nu dubbachiisaa jira galgalaa fi ganamaa. Waan rabbi haraam godhe quraana keessa dubbate farshoo fi zinaa rabbiin haraam godhe isa. Jimaan ammoo haraami miti haraam yoo taate waan haraam jimaa haraam godhu dirree teessu fidaa. Ayaanni quraanaa tasamii buute yoo jiraate ata isin harkaa qabdan ta'u manni argin fidaa. Malee waalaayyoo miti maan hubanne yaa nama afaan tokko dubbannaa waliin nun diinomsinaa waliin nun booreessinaa nuti waliif obbolaa gaafii hawaasa kanaa nagaan. Warri immoo Harargeen rifatu yoo ta'e rifadhaa rakkoo keessa jirti Harargeen fakkeessitu hin jiru dhugaa haasa'u jiru nuti if dura garree waan keessa jirruuf musiibaa garree lallabne gaafa darasaan gandan nuu galte namuutu gaafa majlisni cufame gaafa markazoonni cufame gaafa hawaasni kun sadaqaaf bakka jirtu si dhufe eegaa lafti waliin nu takkaami nuti obboleeyyaniimi walaa Oromiyaa dhiisiiti Itoophiyaa guutuu walii obboleeyyan akka uummanni kun asii deemee sadaqaaf Gondar dhaquu barbaadda akka sadaqaaf asii deemanii lafa biraa keessa deemuu barbaaddanii rakkoon tawallaggan nu geessee uummata baqachiiftan geessu kanaaf waan biraa waliif baxaabbatuu dhiisa ta biraa naggaadeen abaarsa sheekotii kana biraan baatan harka keessaa qabdan jechuu dhageenya harka keessanii keessa laaqamee jira wanni mootummaa qomataniif hin jirtu naggaadeen if quba qabdu jechuudha bakka raftetti rabbi si hambisu ta'a beek masgiinni fooqiin dhedheertuun fooqiin 10 ta'u dheeratu tun Harargee keessatti jima gurguree akka jaaraa hawaasni kun manni barumsaa babbareedaan as jiru kun jimaan jaaramu jira ni diina akkam goon barsiisonni keessaa yaa'u deema barattoonni keessaa yaa'u deema koottaa laalaa yoo jibanu seetan warra ana samman tana ana samma jimaa gurgurachuutti hin jiru shee abdoosh jimaa gurgurachuutti hin jiru shee kotiin isin gartan jimaa gurgurachuutti hin jirtu ammoo markazoonni nuti qaraanuu fi hatti qaraanuu hagaraa ijoollee geeffannulleen jimaa kanaan dhaabbata dhimma qamaatii kawaan haasoo inni isinitti hin fakkaatin dhimma waan biraa haasoo jirra nuti. Har'a mootummaan Itoophiyaa ittiin qaanfachuu fi as garagaltee jimaan halaali haraami jinni keenseenurra Ameerikaa silaa gorsitee juusaa fi kabiratti akka gurguramu godhuu qabdi. Kana hoggaan jiru qeerroo taa'atii cafaqadhaa jechuun iyyaa miti. Egaa obboleeyyan kiyya akka dhageeffattanii obboleeyyan keessaniifis raabsitan abdiin qaba. Subscribe, share, like godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa bakka hundaan nu gaa gurra namayyuu haaseentu jimaan tuqaan ta'uu jimaan albuuda Oromooti jimaan meerkuuri Oromooti namni jimaa tuqu nama Oromoo lafarraa fixuu fedhu keessaafuu Oromoo Oromoon Harargee jimaadhaan jiraachaa jirti. Jimaadha meerkuuriinis albuunnis tanumaafuu namni waan lubbuudhaan itti jiraachisurra naman dhaabbatu warri jimaan safaattan adabadhaataa irra deebinee isin himna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hamma sagantaa itti aanu walitti dachaanitti nageetti nu jiraadhaa.